biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata eebla bultii 25 bara 2021 yaa'ee galee hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ajjechaa suukanneessaa eebla bultii 24 bara 2021tti godina Gujii Ba'aa aanaa Gooroo Doolaa ganda Adaadii keessatti waraanni mootummaa badde balleessaa nafxanyaa takkaa'uu biltiginnaadha. Barsiisaa Damsee Nageessaa Mokonnaa fi dargaggoo Oromoo Mallicha Goshee jedhamu mana hidhaa baasuun irratti raawwatanii fi ajjechaa guyyaadhuma wal fakkaataa jechuun eebila bultii 24 bara 2021tti godina Booranaa aanaa Areeroo ganda Halluu fi Dirree gidduutti dargaggoota Oromoo lama dhalattoota godina Gujii Ba'aa aanaa Sabbaa Booruu Kataan Qeerroo Kattolaa Kureessaa fi Mallichoo Baanataa irratti raawwatan irratti odeessa guutuu gara godina Gujii Ba'aatti bilbiluun Oromticha hona Gooroo Doolaa irraa argannee fi duguuginsa sanyii qindaawaa tibba darbee godina Wallagga Lixaa hona Najjoo ganda Guutee Diillaa iddoo addaa ka'ii jedhamutti Oromoota bifa haadaan warqee shooxxatan irratti bulchaa hona Najjoo kaabinee PP maqaan isaa Taliilaa Tarrafaa jedhamuu fi loltoota sirna koleeffataa Empire Itiyoophiyaan raawwate dabalatee ajjechaa hona Boojii Bulmajii keessatti guyyaa lamaan kana dardarran Oromoo lama kan maqaan isaanii Koorsaa Waaggaariif Ermiyaas Zawudee jedhaman irratti eebila bultii 23 bara 2021 galgala keessaa toora sa'a 4tti daandii asfaaltii seensa magaalaa biilaa galchu irratti baasuun loltoota koloneel Abiyyiin raawwateef gochaa wal fakkaataa ona Laaloo Assaabii keessatti mudate irratti odeessa bilbilaan miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo irraa argannetu sagantaa kana keessatti saniif dhiyaata. Nagaas indaganne ammoo Oromiyaa biyya nagaaf sabatiinsi mootota koloneeffattoota Empire Itiyoophiyaa dhufaa darbaan keessaa mulqame bakka haati keessatti salphattee akka bineensa raasaatti badhee irratti armi harki irraa muramaa jiru. Abbaan Oromoo ajjeefamee raasaatti darbamaa jiru. Ijoollee didiqqoon daandii gubbaarratti qalamanii darbamaa jiran. Qeerrooleen Oromoof ayyoonni Oromoo mana jireenya isaanii keessaa fuudhamanii halkan waarii rasaasaan reebamanii ajjeefamaa jiran osoo argaaf dhagaa jirru nagaaf nageenya himannuuf wal gaafannutu injirreef danqamne ta'us amaleeffannaaf nagaa sanfuuna ashamaa kan isa yooyifatan atiiqii dhugaasaati turtiin keessan agamaa'ii kuffii keenyaatti nufaan ta'uuf isan hawwataa duguuggaa sanyii suukanneessaa tibba darbee godinaa Wallagga Lixaa hona Najjoo keessatti hawaasa Oromoodhaa bifa haadaatiin warqee shooxxatan irratti bulchaa godina Wallagga Lixaa hona Najjoo Taliilaa fi loltoota mootummaa koloneel Abiyyiin raawwate irratti odeessa guutuu arganne san dhageessisuun saganticha saaqanna. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Itti dhiyaadha. Mootummaan waraanaa Abiyyaa yookaas immoo waraana Habashaa Ummadda Amaaraa Oromiyaa fiduudhaanii sanyii duguuggaa kallattiidhaan raawwachaa jira. Aanaa Najjoo keessatti lafa uummanni warqee sootee jechuudha. Warqee gudaalee jireenya ittiin gaggeeffatu namoota hedduu ture. Naannoo sanaa bulchaan aanaa Najjootii fi waraanni mootummaa waliin ta'uudhaanii dhaqanii uummata walgahii teessisanii erga qarshii 500 irraa deebifatanii jiranii booddee uummata sana hiriiraa jiranii ijoollee dubaraa gara fuulduraa beeksisanii jechuudha.
achi booddee itti marsanii dhukaasa irratti bananii kan irratti immoo boombii darbatanii achi booddee warri gara fuula duraa hiriiree jiru namni baay'een kukkufee achi booda warri bira teellaa jiru naasoo irraan kan ka'u inni kaan boolla warqee keessatti lixee kufee inni kaan immoo amma yoonaallee jechuudha reeffa namoota boolla warqee sana keessaa darbanii baasaa jiru kan immoo achi miidhamsa dhawamee jiru jira boolla warqee sana keessatti biyyoo kudeessanii jechuudha waraanni mootummaa suni. Namoota amma boolla warqee kana keessatti rasaasaan rukutamanii kufan gariin ammoo naasuudhaan osoo baqatanii kufan achi keessaa osoo isaan hin bahin achi keessatti biyyootti deebisaa jiru. Akka namni nagarreef akka uummanni nagarreef akka uummanni sana akka hin baanee fi achi keessatti biyyootti deebisanii jechuudha. Akkasitti maxalaga sana argaa jirru booddee biyyootti deebisanii akka kanaan beekaa jiru jechuudha. Amma gochaan kun kan inni raawwate gaafa kamisaati moo roobiidha yoom guyyaan isaa qabatamaatti sakanamee uummata Oromoo yaadachiifnee adabaru dhaggeeffattoota keenya. Guyyaan kun bilaa sagannatti fakkaata akka yaadatti. Torbeedhuma kana keessa jechuudha. Gochi kun kan inni raawwate guyyaan isaa waaree booddeedha bilchaan aanaa najjoo qabiila sarrafaan jedhamu waraana fudhatee dhaqee achi booddee muka sana akka nama nagaatti waamee wal beekee jiru. Achi booddee gocha gara jabinaa jechuudha. Keessattuu gara Oromoo gara fuulduraa eegsisee waraana humna addaa Amaaraa jedhamu kanaan uummata kana gochiisee jechuudha. Egaa gama tokkoon amma qabatamaatti kanan sirraa odeeffataadha jiru bulchaadhumti aanaa najjoo fi poolisoonni humna addaa Oromiyaa jedhaman akkasumas qaamni raayyaa ittisa biyyaallee keessatti argamu humnoota akka kan mootummaan Koloneel Abiy gara lixaatti bobbaase hawaasa kana baasanii hiriirsisanii akka fixanidha. Akka immoo miidiyaa garaagaraa irratti ba'aa jirutti keessumaa miidiyaa BBC afaan Amaaraa irratti kan ba'e qaamni shanee jedhamu hawaasa Oromoodhaa warqee shooxxatu kan kanaan dura lakkoofsi isaanii gara 2,000 ture dhiyeenya kana immoo gara 7,000 6,000 ol guddate irratti dhukaasa banuudhaan namoota hedduu fixanii jedhu. Kan kana gabaasu ammoo mootummaadhuma naannoo Oromiyaa jedhamu irraati gabaasa sana argatanii akka gabaasanidha. Isaan ka'an warri kun maaliif kana jedhu qabatamaatti isin maal beektu? Ani shanan maal akka taate hin beeku. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf waan qalafa kanarra jiru waan ta'ee beeku waan inni kun beeku wanta argaa ol dubbachuudhaaf Oromiyaa keessatti gochi tataa jiru mootummaan Habashaa koloneel Abiyyiin jedhamu kun gocha waggaa gaariitti jechuudha. Amma mul'ifatanii hojjechaa jiru keessatti immoo gara lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti waan kun sirnaan waldachaa jira. Gara giddu galeessa Oromiyaatti illee waldachaa jira. Ammoo shanee jedhaniituma manaa fuudhanii nama ajjeesu mana hidhaa keessaa fuudhanii ajjeesu iddoo garaagaraatti aanaa Laalessaa fi aanaa Boojjirmajjii iddoo garaagaraatti jechuudha. Qeerroon mana hidhaa keessa jiru fuudhanii ajjeefamaa jira. Reeffisaa kanarratti argamaa jira. Iddoo garaagaraatti ragaa qabatamaa jira jechuudha. Tole mee waa'ee hawaasa Oromoodhaa bakka warqee shooxxatutti godina Wallagga Lixaa Ona Najjoo keessatti dhumee kana qulleeffanneetu gara qabxii ittaanutti dabarraa. Godina Wallagga Lixaa Ona Najjoo keessaati ganda kam keessatti argama lafti amma hawaasni Oromoo osoo warqee shooxxataa jiru itti dhume kun? Aanaa Najjoo ganda Guutee Diillaa jedhamtudha. Ammoo uummanni sun uummata aanaa Najjoo keessa qofaa osoo hin taane Oromiyaa iddoo garaagaraatti dhufee iddoo kanatti waan kana hojjetee jiraata. Baay'ee hojii keenya hojii jabaadha. Hojii humnaati. Namoota hedduu jechuudha. Uummata naannoo 7,000 kan laga sana hojjetee bakka isaatiin buluu jechuudha. Achi booda waraanni mootummaa iddoo yeroo garaagaraatti qaraxa kaffaltu jechuudhaan doorsisaa ture. Warra kaaniin immoo akkuma jiran Oromiyaa jechuudha. Godinaa fi maal walitti buusuudhaan akkuma xiyyeeffatanii warri shawwaa maalii dhuftan waan jedhamuudhaan irratti xiyyeeffannaa gochaa turanii warri iddoo akkasii maalii dhuftan jechuudhaan irratti waan garaagaraa akka isaan iddoo sanaan hojjetan dhiibbaa gochaa turanii haa ta'uuti uummanni kun warruma naannoo sanaa keessa dhokatanii dhufuma hojjeessanii mirga dhaqee jechuudha. Bulchaan aanaa Najjoo uummata sana walitti qabee itaa sararratti banuudhaan gocha gara jabinaa uummata kana irratti godhee jechuudha. Egaa gochaan akkasii bakka albuudaatti godina Wallagga Lixaa keessatti raawwachuun isa jalqabaa miti. Ganjii naannoo Gujii Gettarree jedhamutti lafa albuudaa kuufamni warqee guddaan jiru abbootii qabeenyaa Habashootaa fi bulchitoonni godina Wallagga Lixaa kennanii hawaasa Oromoo naannoo sanaadhaa ammoo kaasuudhaaf shira garaagaraa xaxaa erga turanii booda baatii 5 yookaan 6 dura as keessaa hidhattoota shaneetu jira. Mootummaan isaaniin xayyaaraan rukutaa isaan waliin dhumuu keessanirraa yeroo torbee tokko hin guunne keessatti ka'a jennaan hawaasni naannoo sanaa dide.
Egaa kan godina Wallagga Lixaa hona ganjii sana abbootii qabeenya abashootaaf bakka sana kennuudhaaf jedhaniiti yoo ni yaadattu ta'e taakkalee uumaa bakka sana dhaqee daawwatee deebi'ee yeroo torbe tokko hin guunne keessatti gochaan kun kan inni raawwate isa kan ona najjoo kana hoo eenyuudhaaf kennuuf jedhaniiti kan isaan bifa kanaan hawaasa kana shororkeessaa jiran waan dhageessan yookaan odeeffattan qabdu. Ayyaana wanti ta'aa jiru dhumatti jira. Ini aja tahu ya kan jedhamu menurunkan kadang dia nama waktu kemudian regulasi jadi albuda kamu dia kemudian warna haram itu jadi mau kembang abis abis yang yo kami cerah karena ini sudah mau kembang kini agama itu jadi baru mulai sudah dan saat ini pak Indromu umat akan akhirnya segera sudah tidak tuh umat akan ada segera sudah tidak tuh umat ini Yowan kan aja deh, tuh financial pembangunan dah, government jadi kami sudah umat akan ayam sudah umat akan ayam sih, umat jadi kuat tuh, dia akan jadi dengan jadi, bisa pun misal dokumen doki, warna kan ada berani sudah anak menuju kan ada sudah, kalau benda itu ada kisah, berkiar ke karena shokan indira, beraja sudah so orang negeri semua orang kita orangnya ke sesuatu ini. Akbar garden salam garani akbar garden jadi garani amma garjo ana bisma romo garani ta romo kana satu ke kadang motor romo akar jam purani don jero ummanni romo kadang ta jira de orang bisma romo jadi wanna kana dadi jam taru fara ta ban jecha akar garani jecha dara dina kana ratrawatan jecha Amma Oromoonni bakka sitti obba'an kun lakkoofsaan waan beekamu qaba laata egaa namoonni hedduun isaanii reeffisaan yookaan baanee boolla biyyoon yookaan dhagaan warqee keessaatii fuudhamee shooxamu kanatti naqanii biyyootti deebisaniiru jettee haa ta'uuti kan reeffisaan argame nama meeqa ta'a kan miidhame nama meeqa akka ta'u wanti beekamu jira laata. Kan reeffisaan argame kan jedhamu gara nama torbaaf isaaniitti garuu namoonni baay'een jechuudha. Sababii waraanni mootummaa boolla warqee kanatti biyya deddeebisee uummanni sirreetti isaa kan arganne sababii godheefi namoonni badanii jiran baay'eedha garuu amma kan argame naannoo nama torbaaf isaaniiti. Eeyyee dhugaadhaanis odeeffannoon qabuun qabatamaatti reeffi nama sagalee argamuudha. Namoonni hedduun ammoo akkuma dubbataa jirtu achi buuteen isaanii akka dhabameedha. Egaa yoon guyyaa isaa yookaan yeroo isaa hin dogoggorree gara jalqaba bara 2019 keessa jalqabuma mootummaan Koloneel Abiyyi kun aangootti dhufe osoo hin bulbullee godina Wallagga Lixaa Najjoo magaalaa Najjoo keessatti barsiisaa Oromoodhaa jaallatamaaf hawaasa biratti kabaja qabu mana isaa itti deemanii mana isaatti ol galchuudhaan mana isaa keessatti reeffa isaallee akka qoonxaatti gubanii isa booda immoo shaneetu gubee jedhanii olola hin taane geggeessuudhaaf yaalan illee dhumarratti hawaasni Oromoo naannoo sana dammaqinaan qorannoo geggeesseen waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana socho'us waan sana saaxiluudhaan kan gochaa sana raawwate qaama mootummaa biltsiginnaa irraa ODP yeroo sanaa ta'uudha kan beekamu. Yeroo garaagaraatti gochaan akkasii kun raawwateera. Isa kanaaf shira mootummaa kanaatti hawaasni Oromoo naannoo sana agam tokko dammaqee jira. Hawaasni Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo woobonoo attamitti wal quba qabu attamitti waliin jiran amma yeroo ammaa kanatti jalqabarratti shira mootummaa kanatti hawaasni naannoo sana dammaqeera. Egaa dubbatuudhaaf waan hawaasa kana illee dhaga'u jechuudha waan hawaasa kana illee dhaga'u jechuudha jala farra jirtu dubbachuudhaaf jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo yoo inni taanaan uummata isaa keessa jiraata hawaasa isaa keessa jiraata hawaasa kun sirnaan beeka ammoo jechuudha waan shira mootummaan godhuutiin yeroo garaagaraatti akka waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa gidduutti jibbamu dookumentariin garaagaraa hojjetamaa ture kana hawaasi jechuudha hin beeka hawaasa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jechuun yoo inni adda danda'an jaallateedha. Kanaafis hawaasni kun hin beeka jechuudha hawaasa kana keessatti dhalamne guddanne darbee waraana bilisummaa Oromoo kan jiraatu hawaasa kana keessadha. Rakkina waraana bilisummaa Oromoo kan furu kophee isaa kan bitu waan gareeshina waraana kanaa kan danda'u uummatuma kanaadha jechuudha. Kanaafis nuti waraana bilisummaa Oromoo jechuudha waraana uummataati mootummaan gatii kana beekuuf jechuudha akkuma kanaan dura paarlamaa keessatti dhaabatanii turan akkamiin qabuudhaaf waraana kana boksuu akkuma jedhan kanaaf gocha gara jabinaa akkasii uummata walitti waamanii uummata kanaaf fixuudha jechuudha karoorsan. Egaa impaayerri Itoophiyaadhaa har'aa kun kaleessas kan Oromoof sabaaf sablammoonni impaayera kana keessa jiran jaallatanii ijaarratan miti kan mootonni koloneeffattoonni Abashaadhaa
meeshaalee waraanaa ammayyaa mootota warra dhiyaarraa argatan fayyadamanii cabsanii ajjeesanii armaa harka irraa ciranii impaayera Itoophiyaa kan Oromoo fi Oromiyaa irratti ijaarratanidha. Kanaaf har'a kan Oromoon qabsaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa jiru impaayera Itoophiyaa dimookiraatessummaa biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuudha. Impaayera Itoophiyaa lafeef dhiiga ilmaan Oromoo cabsitee jigsitee irratti ijaaramte kana keessa Oromoon gara fuula duraatti warra Habashaa waliin jiraatuu ni danda'a abdii jedhu qabdu isin. Egaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun qabsoo kan inni gaggeessuu jalqabe naannoo waggaa 45 ta'eera. Haa ta'uutii akeeka kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo qabatee jiru Oromiyaa walabaa ijaaruudhaa jechuudha. Oromoo bilisa baasee Oromiyaa walabaa ijaaruudhaa kun immoo jechuudha. Itoophiyaan impaayera ishee babal'ifachuudhaan iddoo garaa garaatti jechuudha uummata kanaaf qabsitee akkan waraana bilisummaa Oromoo hin deeggarre akka barbaadu gadi beekuuf waraana bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo yoomillee kanaan adda danda'u yoomillee kanaan tokkodha. Uummanni Oromoo kan inni barbaadu ofii bilisomee Oromiyaa walaboomti arguu barbaada jechuudha. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan ammaan kana san dhageessifne kun duguugisa sanyii qindaawaa wiixata darbe eebila bultii 19 bara 2021tti godina Wallagga Lixaa Onanajjoo ganda guutee diillaa iddoo addaa ka'ii jedhamu keessatti bulchaan godina Wallagga Lixaa Onanajjoo kaabineen PPdha Taliilaa Tarrafaa jedhamuu fi loltoonni Koloneel Abiy hawaasa Oromoodhaa Onanajjoo fi onoota konyaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa garas deemuudhaan warqee bifa aadaatiin shooxatanii ittiin jiraatan irratti dhukaasa bananiin Oromoonni lakkoofsaan 20 ol ta'an battala ajjeefamuu kanneen battala ajjeefaman keessaa reeffi Oromoota 9 argamuu kanneen dhibbaan lakkaa'aman achi buuteen dhabamuu gariin ammoo ajjeefamanii reeffi isaanii akka hin baanee fi boolla warqeen keessaa qotamutti biyyee deebisuun loltoonni Koloneel Abiy achi keessatti ukkaamsuu fi qabxiilee akka irratti yaada Oromticha godina Wallagga Lixaa Onanajjoo irraa argannee san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan duguuggaan sanyiin qindaawaan gamnoottan lamaan kana takkaa'uu erga gaafa Koloneel Abiy muummee ministeera impaayera Itoophiyaa ta'ee muudame qabuun konyaalee kibba Oromiyaa kanneen akka godina Gujii Ba'aa Lixaa akkasumas konyaa Booranaa lixa Oromiyaatti konyaalee Wallaggaa afraniif lixa Shaggar akkasumas konyaa Salaalee keessatti walitti fufiinsaan geggeeffamaa ture ammas jabaachuudhaan godina Gujii Ba'aa Onagoro Doolaa keessatti guyyaa kaleessaa barsiisaan Oromoo tokkoo fi dargaggoon Oromoo tokko ajjeefamu godina Booranaa keessattis bifa wal fakkaatuun dargaggoonni Oromoo 2 loltoota Koloneel Abiyyiin ajjeefamu irratti odeessa Oromtichi kun Gujii Ba'aa Onagoro Doolaa irraa argannee fi galmiif akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo eessa Oromoo maaliif qabsa'aa ture arras maaliif qabsa'aa jira irrattis yaada Oromticha kun Gujii Ba'aa Onagoro Doolaa irraa argannetu saniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala nu faana tura. Godina Gujii Ba'aa Onagoro Doolaa keessatti barsiisaa tokkoof dargaggeessa tokko manuma baasanii hidhanii baasanii ajjeesan jedhanii ammallee dargaggoota Oromoo ka Gujiidhaa ka gara godina Booranaa kanarraati gara godina Gujii Ba'aatti achi as deeman kana ajjeesanii akka waan hawaasni Oromoo Booranaa warra san ajjeesee fakkeessaniitu hawaasa lubbuusuudhaaf shira tokkotti illee jiru jedhan egaa kullachuu guyyaa kaleessaa akka ta'ettan odeeffadhe. Akkasuma silaayyuu akka godina Gujii Ba'aa osoo hin ta'in akka guutuu Oromiyaatitti mana hidhaatii gadi baasanii ajjeesuun akkuma buufetti jira. Kana ammoo barsiisaa Naggeessaa kan jedhamu halkan deeggaddaa qabdeetiin biratti hiitee kan turte guyyaa eebla 20 guyyaa kaleessaa gaduma fuutee jeeftee biraa deemi. Inni kun egaa barsiisaa Damisee Nageessaati. Isaanuma waliin ammoo Mallicha Booshee kan jedhamulleen ajjeefamee jedhu. Mallicha Booshee kan jedhamu akkasuma ajjeesanii sababiin inni ajjeefamee fi loon isaa gara aanaa Gooroo yookiin Harqalloo irraa gara gandaadhaa yeroo gadi dhuftu loon inni tiffatu keessaa sangoolee 7 ofartee siniini sangoolee sanii gadi fiddee gandaadhaatitti kalattee sangaa lama kalattee siniin kaawwan mukaa hidhattee osooteetti sangaa ta'e irra sadisee yennaanii qabdee hiitee bulchitee kaatee musamman inni jeelte.
halkanuma gabbaafteetu ajjeefti. Ganama sa'aatii 12 irratti ganda Adaadii irraa kaatee gara ganda Giddoo Laatitti osoo deemtu hidhamtoota nama 4 harkaa qabdi ture. Isaan keessaa 2 shamarranii 2 immoo ijoollee dhiiraati. Ijoollee dhiiraa lamaan ijjeettee ijoollee shamarran fuutee dabarsee gammaa bakkeetiin buuftee agarree jechuudha. Ijoolleen shamarran lamaan fuudhaman sunoo maqaa isaanii tarii yoo beekte sosumaan hawaasa Oromoo dhageessifnee dabarree. Bakka Gammadduu Qannaanii jedhamti. Toon ammoo maqaa isii ammaaf addaan hin baafanne abbaan isii ammoo shamarrii Moluuti. Onuma Gooroo Doolaa keessaa qaban jechuun kun magaalaa Alaqarlooti moo baadiyaa? Kun ammoo beeki magaalaa Adaadiiti. Ganda Adaadii keessa magaalaa Alaqarloo aanaanti ganda keessatti nama 4 qabanii hidhanii nama 4 keessa mucayyoo Gammadduu Qannaanii jedhamtu sanii fi intala shamarrii Moluusan qabattee dabartee garasiin deebiftee nagirree ijoollee dhiiraa lamaan ammoo namoota maqaa isinii dhaheessan lamaan jeeftee dabarte jechuudha. Egaati yeroo garaagaraatti godina Gujii Bahaa Ona Gooroo Doolaa kana keessatti gochaalee ammeenyaa suukanneessoo akka maleedha kan isaan raawwatan. Egaa narrayyutti dhiyeenyaan quba qabda. Baatii 7 yookaan 8 kan hin guunne keessatti shamarran Oromoo didiqqoo kaganna 13 hanga 17 gidduu jiranii toora ijoollee 7tti taphattee turte. Akkasumallee waan aadaaf safuu Oromoo keessa hin jirre waan biraalleen akkasuma tolchaniidha turanii. Isa sanammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii boonsaa fudhatuudhaan warra san adabeera. Baatiidhuma lamaan kana keessa kaambii waraanaatti turullee guutuutti WBO'n barbadeessee akka ture kan odeeffannee hawaasa Oromoolee dhageessifnee turre. Warri kun amma haarawaatti humna haarawaatti deebi'ee dhufee bu'ee gochaa akkasii hawaasa irra dalagaa jira moo poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamanidha. Warri gochaa akkasii kana amma raawwataa jiran Ona Gooroo Doolaa keessatti. Akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa fudhataa ture. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen lafoota sanniin ganda akka Adaadii akka Gaddaa jedhaniitiin Gooroo Doolaa keessatti akkasumatti ganda qalqalchaa yookiin Nuuraa Wumbaa gandoota akkanaa kanneen gadi dhiisisee ture. Haga waraanni bilisummaa Oromoo ganda kana gadhiisee ture. Irraa kaasee warroonni sun asirraa fe'amanii warroonni lafa san yeroo sun gadhiisan fe'amanii darbanii yeroo ammaa kana kan akkanatti humna baay'eedhaan waan jiraa guuree waan qabuun uummata Oromootiin duulu jiru naftanyoota jechuudha. Gabaabatti kan uummanni Oromoo beekuu qabu. Yeroo kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo irraan dhaabanne tarkaanfii fudhachaa ture, irruma fudhataa ture. Guyyaa san keessallee osoo addaan hin citin bira guyyaa shanii gaafa ammaa ebla 17 jalqabee haga ebla 24 guyyaa kaasattis waraanni bilisummaa Oromoo ganda san keessa tarkaanfii fudhachuma jira. Haga ammaan kanaattis haga irraattis itti jira. Haa ta'u malee humni dhiibamee dhufe kuni gadi dhiibee dhufe kun humna naftanyaati. Humna birgeedii Minilik jedhameetiin gaafa durii dubbatamaa ture. Humnootuma sanirraa qoodaniitiin fidanii jechuudha. Warri amma uummata akkan godhu jiru kun warroota sanii jechuudha. Naftanyaa jechuudha gabaabumatti. Humnoota torbee lamaan sadan darban keessa gara godina Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Guduruu Wallaggaa akkasumas Qellem Wallaggaa, Onoota Lixa Shaggar akkasumas gara Konyaa Salaaleetti fe'aman humnoota liyyuu ayilii naannoo Amaaraa jedhan yookaan immoo Milik Birgeed jedhamurraa naannoo Amaaraatti ka'anii Oromiyaa seenanii akkasumas waraana mootummaa Eertiraa waliin kutaa Oromiyaa garaagaraa keessa faca'anii Oromoo obbaasaa jiranii kan godina Gujii Bahaa keessattis amma Oromoota ajjeesaadha jiru kanatti jettu. Warruma badii suni jechuun warruma Oromiyaa guutuu keessatti fe'amanii uummata balleessaa jiran. Amma sirriin liyyuu ayilii Amaaraa warra Minilik Birgeed ofiin jedhuu fi akkasumas shiftoota Shaabiyaati jechuudha. Shiftoota Shaabiyaa irraa fe'antu uummata keenya miidhu jira, uummata keenya jeesu jira jechuudha. Kun ammoo waan ifa galaa waan beekama waan addunyaan illee beeku waan uummanni Oromoo illee beeku waan uummanni Itoophiyaa illee beekuu fi akkasumas waan addunyaan illee beektu jechuudha. Kun waa maqaa addunyaan illee yeroo baay'ee irratti dubbataa turte. Ammoo odeessa gara godina Booranaatti si deebisa. Innis maali? Godina Booranaa aanaa Areeroo ganda Alluu fi Dirree gidduutti humni garboofataa mootummaan kun ifataan impaayera Itoophiyaadha. Dargaggoota Oromoo ka godina Gujii Bahaa Ona Sabbaa Boruu dhaloonni isaanii ta'e nama 2 Kottoolaa Kureessaa fi Mallichoo Baanataa ka jedhamanii loltoonni koloneel biyya ajjeesaniitu akka waan hawaasni Oromoo Booranaadha ajjeesee fakkeessuun hawaasa walitti buusuudhaaf shira isaan taphatantu jira jedhama. Guyyaadhuma kaleessaa
kana jechuudha. Kunis kan inni raawwate eebila bultii 24 kana maal quba qabda hawaasni Oromoo shira isaanii kanatti dammaqeera. Kana quba qabaa jechuudha. Kana quba qabaa wanti tokkolleen hin jiru. Ijoollee ammas maqaa dhufu kanneen lamaanii isaanii mooyyan irraa motorii bitatanii motorii karaa keessa dhufanii erga isaan dhufaniiti jedhanii hawaasa Oromoo kanaan durattis Gudii fi Boorana akka isaan warri yookiin akkuma duriisanii akka isaan deebanii wal adanii fi karoora tolfatanii turan. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii garaagaraa irra fudhatuuf akkasumas hawaasallee barsiisuudhaan karoora isaanii san guutuu harkaa fashalte. Egaa ammoo waboon karoora san harkaa fashalte ifumatti gadi ba'ee waraanni kun ammas ta'e jechuudhaa fi uummata Gudii fi uummata Booranaa walta buusuuf yookiin Gudii fi Booranaa fi Garri walta buusuuf Somaalee fi Oromoo walta buusuuf jecha daangaa Somaaleetii fi akkasumas daangaa Gudii Booranaa akkatti ijoollee kana nama lamaa ijjeessanii jechuudha. Ijjeessaniitiin uummanni maaltu ijjeessee jedhanii gaafatanii wanti karaa Liibaan kana as baatee jedhan shira isaa uummanni Oromoo beekuu qaba. Karaa Liibaan kana as baate. Ammoo as keessatti wanti isaan kan godhaniifi Booranni Liibiitii fi Booranni Dirree akka wal dhabu yookiin ammoo Gudiin Liibaniitii fi Gudiin Dirree keessa jiru akka wal dhabu yookiin akka wal hadhu tolchuutii jechuudha. Kun hojii beekama. Gama kaaniinis sirrii faansi gara Garrii dabarsee jiran. Har'a guyyaa irraa kana waan odeeffatteetiin hin jedhu ojoon jira yoo odeeffatteetiin hin jedhu faansi sun akkam jennaan gara Garrii dabarsee. Kana jechuun ammoo Garritu dhufeetiin ijoollee kana fixee sababa kanarraa ammoo Garrii fi uummanni akka wal dhabuuti waan akkasii godhaa turanii jechuudha. Kun shiruma har'a hojjetamu fi kan waggaa dheeraaf irra hojjetaa turan kanaa jechuudha. Egaa shirri akkasiidha lixa Oromiyaatti hawaasa Oromoodhaa fi saboota warra Beneeshaangul Gumuz walitti buusuuf shira guddaatu xaxamaa jira guyyoota 3 kana. Qoncootti, Hodaa Goodarreetti, Daalattiitti, Kamaashiitti waan wal fakkaataadha kan deemaa jiru. Hawaasa Oromoo irratti mana gubaa jiru, hidhaa jiru, ajjeesaa jiru, dhabamsiisaa jiru. Egaa kan kibba Oromiyaatti ta'aa jirus immoo kanuma fakkaata. Egaa kana hunda kan qabu koloniif gabrummaa kanatti xumura gochuuf maaltu falla? Hawaasni Oromoodha waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo obbo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru attamitti tumsuu qaba. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa isa jedhu irratti cuunfaa yaada keenya qooditii marii keenya ni obbaafna. Galiin qabsoo Oromoo bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Nuti yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo ta'e uummanni Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo kan qabsoo godaaruu fi Oromiyaa walaba taate ijaaruu fi akkasumas Oromoo bilisa ta'e arguudhaaf kan qabsoo tolchu jiru. Kanaaf qabsoo uummanni Oromoo bal'aa fi akkasumas qeerroon bilisummaa Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo wareegama qaqqaalii itti kaffalaaru kana warroonni duuba deebanii har'as qabsoo kana akka inni galii hin deemne godhuuf irra yaalaarantu jira. Irra hojjetaarantu jira. Keessaaf alaanis biyya alaa ta'e biyya keessaatiinis akka inni galii hin deemneef irra hojjetaaran. Kanaaf shira kana irratti dammaqee uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromootii fi qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabatuudhaan warroota shira akkasii hojjetaaran kana eeree saaxila baaseetiin beeksisuu qaba gamkaaniin. Gamkaaniin ammoo waan danda'uuni yeroo kana Oromoon wamaa hin qabu. Waan hin qaba jedhu tokkollee hin qabu. Qabeenyas hin qabu, biyyas hin qabu, lafas hin qabu, manas hin qabu, manni kan irra gubataaru jechuudha. Lafti kan saamamaaru jechuudha. Kanaafuu qabeenya kana kiyyaa dhiisee waliigala keenya jedheetiin waliigala akkasiin irra dammaqee qabsoo kana tolchuu qaba. Kafala ta'uu kana tokkocha malee wanti dhibee wanti fala isaa ta'uu tokkollee hin jiru. Lubbuu fi tokkotti jijjiirraan qabne akkuma waraanni bilisummaa Oromoo kennee dirree qabsoo jiru warroonni irraa gadafanis waan ofii qabaniif waan ofii danda'an waraana kana bira dhaabatanii akka waraanni kun cimuu fi mooraan waraana bilisummaa Oromoo daran akka gabbatu qeerroon bilisummaa Oromoo akka daran baratee leenji'eetiin diina kan ofirraa loluuf hidhachiisuuf namni hundi irratti hojjetuu qaba. Namni hundi gahee isaa dirqama namummaa bahuu qabaa jechuudha. Gaafa namni buqqa'e gaafa namni uumeetiin jedhe callaa'oo jedhee iyyuu osoo hin taane hanga bilisummaa isaa harkaan ga'atutti uummanni Oromoo bal'isuu hin qabu.
hojjetuu qaba waan ofii danda'e qawwee bituu qaba rasaasa bituu qaba akka waraanni bilisummaa Oromoo dalalli diina kana rukutee isarraa deebisuuf waan dhibee gabaabduu yoo dhiibneetiin hin jenne qawwee rasaasa bituu qaba uummanni Oromoo gabaabduu kan. Kan ammaan kana san dhageessifne kun ajjechaa suukanneessaa guyyaa kaleessaa godina Gujii Baa'ona Gooroo Doolaaf godina Booranaa keessatti Oromoota 4 irratti raawwate. Oromtichi kun Gujii Baa'ona Gooroo Doolaa irraa odeeffannee waan isan dhageessifne. Kanumaa gammaatti simbiraan geenye kana fakkaata. Maa'ii irratti ammoo ajjechaa suukanneessaa guyyoottan lamaan darban kana godina Wallagga Lixaa Hona Boojii Birmajii fi Hona Laaloo Assaabii keessatti ammas bifuma wal fakkaatuun Oromoota 4 irratti loltoota kunneen abiyyiin raawwatetu isaniif dhiyaata. Itti dhiyaadha. Ana Boojii Birmajii keessaa qeerroo ola deemtuu nama lama gaafa kamisaa galgala qabanii buufata poolisii diidaa keessaa edda galgala baasanii jechuudha. Naannoo sa'aatii 4 walakkaa irratti rasaasa itti roobsuudhaan naannoo magaalaa diidaatti seenuu iddoo sanatti ajjeesanii jechuudha. Eenyu jedhamu qeerroleen Oromoo lamaan ajjeefaman kun? Tokko Koorsaa Waggaaree jedhama. Inni lammataa Hirmaas Zawudee jedhama. Hayyee. Booda hidhamtoota buufata poolisii sana keessa argaman biraa fuudhuudhaan wayyaa waraanaatti diranii shanee ajjeesanii jiranii daandiirra sirbaa turanii jechuudha waraanni kolonii Abiyyi kun. Ijoolleedhuma nagaa maatii biraa fuudhanii hidhanii mana dhaati immoo baasanii ajjeesanii uffanna waraanaa immoo itti uwwisaniitu shanee ajjeefne jedhanii itti sirbu. Eeyyee magaalaa keessa naanna'anii sirbaa turanii haaluma wal fakkaatuun aanaa Laaloo Assaabii bakka naannoo Arroojii Arawwaa jedhamutti jechuudha. Qeerroo tokko mana hidhaa buufata naannoo sanaa baasanii naannoo Arroojii Arawwaa jedhamu asfaaltii irratti fidanii ajjeesanii maqaa qeerroo sanaallee dagadheeraa. Achumaan uummanni naannoo sanaa walireessa sanaa wallaalee naannoo waldaa Gamboo Uwwaa jedhamutti awwaalamee jechuudha. Mucaan sun ergasii booddee maatiin isaa dhaga'anii manatti deebisanii jechuudha. Dhalataadhuma Hona Laaloo Assaabiitti mucaan ajjeefame kunis. Eeyyee dhalataadhuma Hona Laaloo Assaabii naannoo Tulluu Ajjukkaa jedhamudha jechuudha. Egaa ajjeechaan kun waggaa lamaan kana konyaalee lixa Oromiyaa afran godina Wallagga Lixaa, Wallagga Ba'aa, Horroo Guduroo Wallaggaa fi konyaa Qellem Wallaggaa akkasumas konyaa lixa Shaggar kana keessatti akka malee deemaa ture. Konyaalee kibba Oromiyaa Gujii Boorana keessattis akkasuma dhiyeenya kana guutuu Oromiyaa ol ga'eera. Ammoo ijoollee ol adeemoo qeerroo fi qarree egeree Oromoof Oromiyaa ta'an akkasumas hayyoota Oromoo irratti xiyyeeffataniiti gochaa akkasii kana kan isaan raawwatan. Maaliif humna kana irratti xiyyeeffatan? Dabalataan ajjeechaa kanaa kanas hanqisuuf galma qabsoo bilisummaa Oromoodhaas ga'uuf ammoo sila hawaasni Oromoo maal godhuu qaba amma akka ilaalaa jirutti dabareedhuma du'aa taa'ee kan ofirratti eegaa jiru yookaan eeggataa jiru fakkaata irra jireessi hawaasa Oromoodha. Ati maal dhaamtaaf hawaasa Oromoo bal'aaf akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkootti? Ayyaana gaaffii jalqabaa kan ati gaafatte qeerroo deemaatii fi hayyoota Oromoodha kan hidhamaa fi ajjeefamaa jiru jettee dhugaadhuma kun dinis yeroo baay'ee maal barbaada akkuma Taaddee Birruu jedhe lammii bara hedduu gaaffii mirgaa gaafataa jiran qeerroo lama deemaan kunii fi hayyoonni Oromoo jechuudha. Baay'inaan namoota baratanidha namni barate immoo jechuudha. Yoo inni kanaan gaaffii mirgaa gaafata qeerroon kun gatii of beekuun gatii ana Oromoodha yeroo deeme malee yakka jiraa yakka jedhe tokkolleen qabu ammoo uummanni Oromoo waan kana ofirraa cabsuudhaaf jechuudha. Afaan qawwee cabaara waan ta'eef kan jalaa isa baasu afaanuma qawweeti jechuudha. Hayyee bareedaadha dhugaadha impaayera afaan qawween ijaaramte afaan qawween diigamti. Ammoo bakka miseensonni waraana bilisummaa Oromoodhaa humnaan keessa socho'aa jiran konyaalee lixa Oromiyaadha akkasumas giddugaleessa Oromiyaa konyaalee kibba Oromiyaa akkasumas dhiyeenya kana konyaalee kibba Bahaa Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo akka gaariitti socho'aa jira tarkaanfii boonsaas fudhataa jira. Waraana bilisummaa Oromoo eeguu qofti Oromoof furmaata kennuu danda'a. Hawaasni Oromoo akka Oromootti ajjeechaa manatti itti dhufe kana ofirraati ittisuudhaaf yookaan diina ajjeesuuf manatti dhaqe kana ajjeesuudhaaf sila qophaa'uu hin qabu, ijaaramuu hin qabu, hidhachuu hin qabu, wal hidhachiisuu hin qabu. Yoo akkas ta'e galmi qabsoo bilisummaa Oromoo gabaabbachuu hin danda'u laata? Ati maal nu gorsita kanarratti? Ayyaana dhugaa dubbachuudhaaf diina manatti dhufee diina daangaa qabsoo dhufee foonti illee ofirraa jedhanii sirrii gadaatiin illee ni eeyyama. Kanaaf yoo jechuudha yeroo ammaa kana diinni daangaa cabsee uffata salphinaan kunuunsuudhaaf Oromiyaa keessa olii gadi taate kanaa jechuudha. Tokko taanee
jilbeenfattii fidinne waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbanne yoo falmanne galii keenya dheeraa jechuudha. Gaaruma gordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan maa'isarratti isaan dhageessifne kun ajjeechaa suukanneessaa guyyoota lamaan kana godina Wallagga Lixaa hona Boojjii Boomajii fi achuma godina Wallagga Lixaa hona Laaloo Asaabii keessatti loltoota Koloneel Abiyyiin Oromoota 4 irratti raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa guutuu Oromticha tokko irraa arganne san dhageessifnedha. Akka waliigalaatti immoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin duguuggaa sanyii qindaawaa eebila bultii 19/2021tti godina Wallagga Lixaa hona Najjoo ganda Guutee Diilaa iddoo addaa ka'ii jedhamu keessatti bulchaa godina Wallagga Lixaa hona Najjoo Taliilaa Tarrafaa fi loltoota Koloneel Abiyyiin Oromoota irratti raawwatee fi ajjeechaa suukanneessaa guyyoota lamaan kana godina Wallagga Lixaa hona Boojjii Birmajii fi Laaloo Asaabii keessatti raawwate akkasumas kibba Oromiyaatti hona Gooroo Doolaaf godina Booranaa keessattis bifa wal fakkaataa raawwate qoratuuf bakka iyyuutti bilbilee waan odeeffannee san dhageessifnetti dabalataan galmii fi akeekni qabsoo bilisummaa Oromoodha.